Akka mooltan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabadde dhihaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot keessatti halkan edaa poolisiin tokko nama Alii Giddii jedhamu rasaasa itti dhukaasee madeessuu jiraattonni BBS itti himanii jiru. Obboleessi isaa xiqqaan Aliin osoo gara masgiidaa deemaa jiru halkan edaa toora sa'aatii 8 fi 9 jidduutti rasaasa itti dhukaasuun akka madeessan dubbata. Yeroo haleellan kun raawwatu magaalaan Asaboot nagaya qabaachuu kan dubbatu obboleessi nama rasaasan rukutame Aliin nama nagayaatii jira. Poolisiin obboleessa isaa rukute to'annoo jala ooluuf dhiisuu isaa wanni beeku akka hin jirrellee dubbata. Yeroo ammaa kanas wal'aansaaf hospitaala Asabootitti akka argamu obboleessi isaa BBS itti himee jira. Idda dhaame badii takka hin qabu karaa masgiidaatti deemaa jira. Sa'aatii meeqatti kan rukutame? Sa'aatii 8-9 fakkaatuma halkan keessa sa'aatii. Akka sababatti maaltu ta'e haala naannoo sanitti yeroo san ture? Haalli naannoo sanii wanti ta'e jiru sumaa deemu dubarraa rukutan. Aliin nama akkam ture magaalaa Asaboot keessatti? Aliin nama nagaati, namatti hin dubbatu, amantii isaa mana salaata isaa malee namatti hin dubbatu takka waan takka. Poolisiin rasaasa dha'ee nama madeesse kuni to'annoo jala oole waa'ee isaa quba qabdu? Waa'ee isaa quba hin qabnu, lammaan tana dha'uu malee abbaa ana akka dhaame poolisiin hin beekamu. Amma eessatti argama Aliin? Aliin hospitaala Asabootitti argama. Eessarra dhaame Aliin bakka qaama isaanitti himuu dandeessaa? Cinaacha dhaame, cinaacha karaa sombaa kanaan cinaacha. Bitaa moo mirgaan? Karaa bitaati. Amma isa bira jirtaati? Eeyyee. Mee dubbisuu danda'a laata? Si dubbisuu hin danda'u yeroo ammaa. Kan hin dubbise kantiibaa magaalaa Asaboot obbo Abdul Qaadir namni tokko rasaasan rukutamuu quba qabaachuu caala odeessa dabalataa akka hin qabne natti himan. Ammaaf magaalaa mi'eessoo jiraatu kan himan kantiibaan magaalaa Asaboot obbo Abdul Qaadir adda baafatanii akkanatti himan deebisanii akkan isaaniif bilbilu waadaanaaf galanii turan. Obbo Abdul Qaadir kantiibaa magaalaa Asaboot. Akkam nagaa magaalaa Asaboot keessatti namni Alii Giddii jedhamu rasaasan rukutamee kan jedhu dhageenye. An Badrii Yusuf BBS irraa sitti bilbilaa jira. BBS. Jiraataan magaalaa keessanii namni Alii Giddii jedhamuutu rasaasan rukutame kan jedhu dhageenye. Nanni njaa morokutame kana nagaa fuudhaa. Njaa morokutame kana nama kana haa. Hello. Oh. Sin dhagaa jira bar quba qabdu odeessa kana gurbichi rukutamu. Maalidha baay adda baafatu jirra. Rukutamuu isaa hospitaala jiraachuu isaa odeeffannoo argattanii sana. Bakka biraatiin jira ganaan adda baafadha akkami. Daqiiqaa meeqa booda isiniif haa deebisu? Walta jirran jira gatiin deebi'aa gosa. Gurbichi rukutamuu isaa odeeffannoo argattan moo isin? Odeeffannoo numaan dhagee anis maal akkamitti akka rukutamee fi kan addan baafanne kanadha. Waan dana fadden qabu gaan amma nama bakka sin jira meeqa dhageessin adda baafadha. Lakini nan jiru amma raafa godha. Eessa jirtu isinam? Beesoo hin jiran. Tolayyee yoomitti isiniif haa deebisnu bilbila akka adda baafannuuf. Namoonni immoo haleellaa kana nama kanarratti raawwatan to'annoo jala ooluuf dhiisuu isaanis odeeffannoo qabdan jechaadha. Turtii daqiiqaa 30 booda garuu telefoona harka isaan irratti bilbilee obbo Abdul Qaadir osoo hin taane teeletu sagalee tana naa deebise. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። Godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot keessatti yeroo garagaraatti humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti dhukaasuun miidhaa garagaraa geessisaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ayyaanni yaadannoo Adwaa ganni 126ffaa magaalaa Finfinneetti guyyaa irraa kabajame. Muummichi Ministeera Abiyyi Ahmad kabaja ayyaana Adwaa waggaa 126ffaa ilaalchisuun
ergaa baga geessanii lammiilee biyyattiif dabarsan. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad barreeffama fuula feesbuukii isaan irratti maxxansan keessatti gootonni abbootii fi haadholii keenya waanjoo bittaa gabrummaa gad aantummaa fi qaanii diduun seenaa kan itti hojjetan ayyaana injifannoo Adwaa kabajuu keenyaaf nuutu carraa qabeessotaa jedhan. Dabaluunis ayyaanichi yeroo itti bilisoomnee miti, bilisummaan keenya akka moofofneef irree tokkoomen kan tissinee malee nuti ayyaana bilisummaan qabnu ayyaana injifannoo malee kun seenaa yeroo kamiyyuu ittiin boonnuu jedhan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad barreeffama kana keessatti injifannoon Adwaa maallaqa qaaliidhaan gara wantoota hedduutti jijjiiramuu ni danda'a jedhanii jiru. Gaaffiin jiru garuu maallaqa qaalii kana dhimma barbaachisuuf itti fayyadamnee jirra kan jedhu jedhan. Yeroo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kana barreessanitti garuu magaalaa Finfinnee keessatti mormiin dhalatee jira. Bifa wal fakkaatuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee injifannoon Adwaa 126ffaa kun bifa injifannoo san madaaluu fi haala ho'aa ta'een kabajamuu himanii jiru. Hiriirtonni alaabaa sirna dur qabatuun mirmirsaa turan kanneen mormii dhageessisan garuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee aangoo akka gadhiisan kan gaafatu. Suuraa Iskandar Naggaa qabatuunis kana kantiibaan magaalaa Finfinnee jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa turan. Dura ta'an Baaldaraas obbo Iskandar Naggaa fi miseensonni isaanii gameeyyiin alaabaa sirna dur qabatanii yeroo gara bakka sirnaa kanatti deeman mul'atanii jiru. Yeroo finxaaleeyyiin Amaaraa Finfinnee keessatti cimaa dhufan kanatti ayyaana kana sababeeffachuun mormiin akka dhalatuuf Oromoota biratti bifa lamaan kan ilaalamu yeroo ta'u, namoonni garii Oromoon weerara Xaaliyaan deebisuuf Adwaatti wareegaman Oromoo bakkan bu'an sirni sunis sirna cunqursaati jechuun falmu. Garii ammoo Oromoonni sun kabaja Oromootiif ta'ee birmadummaa Itoophiyaatiif waan wareegamaniif yaadatamuun sirriidha jechuudhaan falmu. Oromoonni Adwaatti wareegaman sun dirqisiifamanii lola san keessatti akka hirmaatan seenan himu. Yeroo sanitti uummanni Oromoo gabrummaa cimaa jala akka ture hayyoonni Oromoo irra deddeebiin himaa turan. Kanaaf ayyaana Adwaa akka waan injifannoo uummata Oromootti fakkeessanii dhiheessuun seenaa wallaaluudhaa jiru hayyoonni. Lolli Raashiyaan biyya ollaa ishii Yuukireen irratti bante guyyoota 6 itti fufee jira. Gama biraatiin Musliimoonni Chechniyaa Raashiyaa cinaa goruudhaan lola kana keessatti hiriiranii jiru. Ramzan Kadyrov hoogganaa kutaa Chechniyaa biyya Raashiyaa nama pirezidaantii Raashiyaa Puutinitti akkaan dhihaatanii jama. Ergaa humnoonni isaanii waraana Raashiyaa deeggaruuf Yuukireenitti bobbaafamanii namni tokko nurraa hin miidhamne jechuun maddeen oduutti himanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin hidhattoonni Chechniyaa kuma hedduu ta'an waraana isaanii waliin mootummaa Yuukireen aangorraa kaasuuf garasitti akka bobbaafaman ajajanii jiru. Jimaata dabre kana ammoo humnoonni Chechniyaa kuma 12 gahan kutaa Giroonzitti bobbaafamu gabaasni madda oduu RT mirkaneessee jira. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky weerara Raashiyaa kana biyyi isaanii kophaa injifachuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Gama biraatiin qondaaltonni UK dubbiin pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin sadarkaa qophii meeshaa nukleeraa biyyi isaanii irra jirtu kan hin gidne jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin dilbata dheengaddaa humni waraana biyya isaanii meeshaalee waraanaa hanga nukleeraatti humna ergama addaa raawwatutti akka if qopheessan jechuun ajajanii turuun isaanii ni yaadatama. Raashiyaan erga torbee dabre keessa Yuukireen weerarte loltoota ishii kuma dhibbootaan lakkaaman gara Yuukireenitti bobbaafte. Vilaadimir Puutin humnoonni isaanii gara qophii olaanaatti akka cehaniif ajajanii turan. Xinxaltoonni siyaasaa garuu Puutin deeggartoota isaanii hamilee eeguuf malee yoo haleellaa nukleeraa fudhatan deebisaa caalu gara lixarraa isa mudatu ni beekaa jedhu. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin torbee dabre keessa biyyoota karoora isaanii dura dhaabbatan miidhaan seenaa keessatti isaan hin argin isaan mudata jechuudhaan akeekkachiisuun ni yaadatama. Biyyoonni lixaa ammoo akeekkachiisni Puutin kun dhimma Yuukireen irratti herrega dogoggora Raashiyaan hojjettee jiran. Biyyoonni lixaa sochii Raashiyaa meeshaalee waraanaa nukleeraa qopheessu garee boombichaa dhukaasuu qopheessu meeshaaleen to'atan akka jiran ibsu. Mallattoon sodaachisaan akka hin jirre immoo hawaasa addunyaatti himanii jiru.
Yukreen keessatti namoonni 136 ajjeefamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti erga Kamisa dabre Raashiyaan Yukreen weerartee as daa'imman 13 dabalatee namoonni 136 ajjeefamanii jiru. UN'tti dubbattuun komishinara olaanaa mirga namoomaa Liz Tresel lakkoofsi namoota ajjeefamanii isa himame kana caaluu akka malu eeranii jiru. Ajjeefamuun namootaa fi miidhaan dhaqqabee haleellaa xiyyaarotaa fi dhoohinsa lafa bal'oo irratti miidhaa geessisaniin akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Yukreen haleellaan halkan edaa humnoonni Raashiyaa Yukreen dirree xiyyaaraa magaalaa Zuutomiyeer irratti fudhataniin namoonni 2 ajjeefamanii kanneen biraa 16 madaa'uu himanii jiru. Viidiyoon yeroo lubbuu baraartonni namoota 2 dhabaman barbaadan mul'isu marsaalee hawaasummaa irrattis qoodamee jira. Akka ragaan mootummaa Yukreen mul'isutti ammoo namoonni 352 weerara humnoota Raashiyaatiin ajjeefamanii kanneen biraa 1684 madaa'anii jiru. Dhalli namaa agartuu ija isaa sababoota garagaraatiin ni dhaba. Kaan uumamaan, kaan balaa adda addaa fi umriinis yoo guddate qaroo dhabuun nama ni mudata. Awustiraaliyaa keessatti ammoo teknooloojiin qaroo namaa deebisan uumamuun abdii horee jedhame. Aarif Ahmad dabalata qaba. Teknooloojiin qaroo dhabeeyyonni akka arganiif gargaaru hojjetamaa jiraachuun dhagahame. Piroojeektiin kun garee qorattoota yuunivarsiitiiwwan Sidnii fi Niiw Saawuz Weels keessaa walitti dhufaniin kan adeemsifamaa jiru yeroo ta'u, meeshaa maqaan isaa Phoenix 99 jedhamu fayyadamuun akka ta'etu himamaa jira. Meeshaan kunis haad malee yookiin waayirlasii fi kaameeraa daawwitiiwwan lamaan wal qunnamsiifameen ratiinaa si'eessuudhaan akka hojjetu qorattoonni himaa jiran. Teknooloojiin kun jalqaba hoolota irratti akka yaalamee fi namoonni qaroo dhabeeyyinis akka itti gargaaramuu danda'anitti kan kaayyeeffatame jedhan saayinsistoonni. Yeroo tokko hoolonni gosti isaanii hin baramnee fi kanneen qaroon ija isaanii adda tahan Awustiraaliyaa keessa kan turan yeroo ta'u, bara dabretuutni hoolota sanii muraasni ija namtolchee duuba raatiinaa isaanii irratti hojjetameefin ji'oota 3 arguu danda'anii jiru. Hoolota kanneen ija namtolchee namoota qaroo dhabeeyyii tahan ittiin gargaaruuf qorannoon taasifamaa jiru kana akka qaama qorannottis itti fayyadamaa jiraachuun himame. Kaayyoon qorannoon kun hoolota irratti yaalameefis meeshaan Phoenix 99 jedhamu kun qaama isaanirraa mormiin akka mudatu laaluuf yeroo ta'u, beeyladoonni kunis meeshaa namtolchee kana obsumaan ofirra tursiisanii jiran. Yeroo ammaatis ija namtolchee tana gara dhala namaatiif oolchutti ce'uuf yaalirra akka jirantu dubbatamaa jira. Meeshaan Phoenix 99 jedhamu kanaa fi kaameeraa daawwitiiwwan lamaan wal qabsiifameen raatiinaa si'eessuudhaan kan hojjetu yeroo ta'u, seeliiwwan raatiinaa dadhaban bira dabruudhaan seeliiwwan raatiinaa hojjechuu danda'an dammaysuun akka hojjetan godha. Yuunivarsiitii Sidniitti injiinara baayoomeedikaalaa kan ta'e Saamu'eel Eeganberger tishuuwwan naannoo meeshaa kanaa jiran irraa mormiin adda ta'e hin mudanne waan ta'eef kanaafuu waggaa dheeraaf akkuma kanatti itti fufu jennee abdannaa jee. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa ji'utti addunyaarraa namoonni miliyoona 2.2 ta'an qaroo dhabummaan guutumatti arguu dadhabuudhaan rakkataa kan jiran yeroo ta'u, sababa namoonni kun oomisha irratti hin bobbaaneef diinagdeen osoo hin argamin hafu waggaatti gara doolaara biliyoona 25 ta'a. Fooyya'insi teknooloojii saayinsii qorannoo fi yaala ijaa kana hedduu jijjiiraa jira. Kana malees kalaqaawwan yeroo ammaa dhufaa jiran akkaataa dhibeen ittiin yaalamu qofa osoo hin taane dhukkubsattoonnis yaalaa fi qabiinsa fooyya'aa akka argatan gochaa jira jechuun dubbatti. Qorattuu oftaalmoolojii yookiin qorannoo saayinsii ijaatan taate Dr. D.N. Hilal Kaampo Phoenix 99 kanaan alattis oomishni Oriyoon jedhamu kan sammuu keessa galfamuun qaroo dhabummaa gosa hunda fayyisa jedhamee abdatames sadarkaa yaalii kiliinikaa warra kana jiru yeroo ta'u, meeshaan Prima Device jedhamu kan dhaabbata Faransaayeen hojjetamee fi Bionic Eye System jedhamu garee Awustiraaliyaatiin hojjetamaa jirus yaaliiwwan kalaqa namtolcheetiin qaroo dhabeeyyiin akka arganiif taasifamu keessa jiran. Malli karaa namtolcheetiin qaroo dhabummaa fayyisuu dandeessisu kun namoota qaroo dhabeeyyii hedduuf furmaata fida jedhamee abdatamee jira. Ture daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu isaan gammadaa daawwattan ture waan nu hordoftaniif ulfaadha.